Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiiti. MN Plus Motion Consultancy and Training PLC waliin ta'uudhaan kan isinii dhiyeessu torbanitti al tokko yeroo hundaa sanbata galgala sa'a 3 hanga 4tti kan dhiyaatudha. Akkasumas wiixata ganama sa'a 2 hanga sa'a 3tti kan isinii dhiyeessinu. Sagantaa kana asitti qopheessinee kan dhiyeessatiin jirru ani Sisaay Tufaa fi Biraanuu Raaboo asitti argamneetiin jirra. Biree. Harka fuunee akkam jirtu kunoo dhiyaanne ka akkuma barannetti. Hayyee baga dhiyaanne egaa har'as mata duree bareedduu takka qabanneetiin dhufnee jirra. So mata dureen teenya har'a Ifaan Ibsuu jetti. Ifaan Ibsuu. Ifaan Ibsuu, Ifa Ibsuu as keessa jirti. Ifa Ibsuu. Maalinni Ifaan Ibsuun ifni ofiin ifuu waan danda'u tokko moo abbaa isa ibsutu jira. Abbaa waa itti kafaleetoo ibsuuf tattaafatutu jira kan jettu tana. Isarratti kan waliin sirriitti haasofnu. So Ifaan Ibsuu jechuun maal jechuudha? Iftiin iftu jechuudha. Ofiin ifti moo waatu ibsa? Waatu ibsas ta'ifte san immoo garuu abbaatu ibsata. Karaa ibsaatti garuu deemnu keenyan dura baay'ee sirraa bareedee jira. Naa jira sirraa tolee jira. Sirraa baay'ee sirraa bareedee jira. Sirraa tolee jira. Mucaa magaalaan nana. Hayyee. Mee karaa ibsuu keenyatti ceenaatiin daawwattoonni keenya sarara waa dansa nurraa argatu jedhee yaada waa'ee ifaa yeroo baay'ee hin kaafna. Garuu haala adda ta'een Ifaan Ibsuu maal jechuu akka taate sirriitti itti haasofna. Ifaan Ibsuu jechuun wanni keessi haa galu jechuudha. Jiruun keessi haa galu jechuudha. Jiruun jiraatu sitti haa mul'atu jechuudha. Cal'ifteetuma dukkana keessan deemin. Ifsiin iftuu dukkana ta'eef dukkanaa miti. Yoo sii gale yoo haalli jireenya addunyaa kanaa sii gale ifaan ibsita. Fakkeenyaaf amma yaada kaneessaa waraabbanne beektaame tajaajila ibsaa biyya keenyaa. Humna ibsaa. Humna ibsaa irraa waraabbanne. Maaliif yeroo tokko ibsaan biyya kanatti hin dhaamaami yookaan hin bada. Yoo dukkanaa'e nuti ijji isaanii haa baddu akkasaa taatu jennee yeroo ni abaarra duuba. Ni abaarra. Waan sababa ittiin badin beeknu maal ta'eeti kan jennu hin gaafannu garuu abaarsa guddisna. Ana abaarsina. Keessumattuu maal biyyi tokko guddate biyya abshaala biyya galteef jechuufi tokkoffaa waan dubbattuuf waan hin dubbanne gargar baafachuu qabda. Waan jedhamuuf waan hin jedhamne cal'ifteetuma akka xurumbaan afuufamtu beektaa. Kanaaf maal gochuu qabna? Wanni hin tuqamne jira biyya tokko keessatti. Wanna biyya utube beektaa utubaa biyyaan tuttu. Si aarsus waan fedhellee sirratti dalagu waan utubaa mana diiguu yoo barbaadde malee utubaan tuttu. Kanaaf keessatti utubaa gargar baafachuudha. Utubaa keessatti amma tokkoffaa maaliif fakkeenyaaf tajaajilli xiyyaaraa biyya keenyaa utubaa tokko utubaa guddicha. Isa tuquun biyya tuquudha. Isa cabsuun biyya cabsuudha. Naammoo wanni tokko bareedus yoo ija bareedduun qabaatin ati sitti mul'atu. Ija bareedduu. Ijatu si bareeduu qaba dura. Ija bareedduu gurra bareedaa akka daawwattoonni keenya argita akka gurra nagaa, ka qe'ee nagaa, ka afaan dammaa, ka afaan mishaa. Kanaaf beektaa yoo dubbatanis qooda caqasaniif afaan damma. Gurri kun bari akkuma beektaa ayyoo namni waa kuufatee yookaan immoo qopheeffatee ijaarratee mul'isu gurra kanaan kuufattaa bari. Gurra kanaan waa tolfattaa. Kanaaf daawwattoonni keenya irra caalaa waan nu daawwataniin waan caqasaniin maal ta'an jechuudha. Afaan damma. Nama gurra nagaa qabutu nama qe'ee nagaa qabutu afaan damma ta'a. Amma ifa yoo jennu kaa maal akkamitti ilaalla jechuudha. Ifni kun amma ifeemi. Eessaa ka'ee ife dura eenyutu uume eenyutu dura kana ibse eessaa ka'e eenyutu ibse calliseetuma akkanatti ibse moo uffu jedhee illee balleessuu hin danda'u waan maal jedhame yeroo tokko wanni gowwaan tokko dhaabe abshaalli 1000 buqqisu jedhama. Kanaaf gowwootiin yoo akka biyyatti dheekkaman beektaa yeroo tokko gowwaan ofitti dheekkama. Muka irra dhaabatu muraabar gowwaan ofitti dheekkama. Keessumattuu yoo biyya ijaartu, yoo qe'ee ijaartu, yoo maatii ijaartu, yoo re'a ijaartu waan tuqamuuf waan tuqamne gargar baafachuu qabda jechuudha. Akkasumas ibsaa biyyaa yoo jennu amma nuti akka carraa taane
tajaajila kana sirriitti gaffageenyaan beekna. Biyya keessas deemnee to'annee jirra atuu beekna. Ijoolleen dargaggoon utubaa meeqa gubbaa ol baatee itti ifaajjee. Ishiirratti sirriitti akkanaa kaastu akka fakkeenya gaarii waan nu taatuuf sababa maaliitiin ifaan tokko addaan cituu danda'a odoo nu hin beekin isaan rakkoo akkamii keessa akka darban odoo waa xiqqoo irratti jennee jireenya keenyanis walitti finnee waan haasofnuuf meesha duraa kan. Yoo nama hojjetu arrabsite ati yoo nama hojjetu abaarte atu abaaramaadha. Fakkeenyaaf amma guyyaa meeqa ifsaan kun guyyaa meeqa ifee guyyaa meeqa bada. Yoo dumchishaashumatti iyyuu jiraachuu baatee yoo dhabame yoo maal taate. Nu wajjin dhalate hin ifaajnaa hin hojjannaa ni barannaa ni akka dandeenyu hojjechaa iddoo jirtu hundattu ifaajii hojjedhu malee waan tokko duuba isaa odoon argin lafaa kaatee nama dheekkamuun lafaa kaatee nama abaaruun ofitti dheekkamuudha of abaaruudha. Maali yoo jette akkuma wajjin argine san si taa'e dargaggoo meeqatu maccaa oola. Bosona keessa deemanii utubaa dhaabanii utubaa irratti rarra'amanii ibiddi gubee harki gubatee miilli citee miilli cabee akkamitti ifaajanii akkamitti xaaranii mana keessatti ibsaan kun dhufa jechuudha. Kanaaf ibsaan kun akka fooyyeetti hin ifne ifaajee meeqaan ife keessumatti immoo tajaajiloonni adda addaa maal fakkaata tajaajilli tokko yoo jette si fakkaata. Sima fakkaata. Dura of gaafadhu. Dura ofitti dheekkame. Dura aniyyuu hagam ammayyaa'e jedhee of gaafadhu. Atuu maal fakkaata? Gara eegumsa naannootiin bifti kee maali? Gara balaa adda addaa irraa of ittisuudhaan maal fakkaata ati? Ammayyooftee? Gara immoo hawaasaatiin akkamitti ilaala uummanni kee maal fakkaata? Maal hojjechaa jirta? Maal dalagaa jirta? Namumatu hojjetaa bara. Ka balleessus nama, ka hojjetus nama. Yoo ati nama agas ifaajee amma hakimoonni kennu fakkeenyaaf hakimootas yoo fudhatte bara ka akka malee ifaajan, ka hirriba dhaban, ka lafarra ciisanii nu yaalu jiru bara. Fafee tokko irraa kaate du'aa tokko irraa kaate suni sammuu dhabuudha. Dimshaashaan olis sukkumtee ogeeyyota arrabsuun ogeeyyota abaaruun maal jechuudha? Akka nu hojjanne amlee isaanii cabsita jechuudha. Miila isaanii cabsita jechuudha. Argite namni yoo hojjetu ijoolleen maanuu innaa waa hojjetan yoo jabaadhaa gosh hashuu tolchitan yoo jetteen ni tolchiti. Yoo yeroo hundayyuu atiin abaarta ta'e yeroo hundayyuu waan fokkisaatti dubbatta ta'e yeroo hundayyuu hin arrabsita ta'e ijoolleen kun maal ta'an jechuudha hin dooman jechuudha. Ka doome immoo waan tokko hojjechuu hin danda'u waan tokko tolchuu hin danda'u. Akkasuma kaa garuu nuti yoo manni keenyatti ibsaan wayii jiraate dukkanis dhufu wayiif isaan sababa qabu jechuudha. Warri halka namni garuu waajjira tokko dhaabee tajaajila tokko qopheessee waa balleessuuf hin hojjetu. Waa balleessuuf hin hojjetu. Maal sirraa eegama jechuudha. Uumamarraa waa barattee uumamni kun amma argitee uumamarraa. Uummanni kun akkuma jiruun uumamni addunyaa kanarra jiru kun uummanni addunyaa kanarra jiru kun garaan bal'aadha. Namoonni tokko shufureen tokko argitee namoonni shufuree ta'an isaan tokko yeroo tokko ni booressu jechuudha. Laga bareedaa, laga taliila ta'e argite, laga taliila hin booressan. Laga bal'aa taliila ta'e summii itti naqanii jechaan booressan. Akkamitti lagni sun dhugaatiif ta'a? Akkamitti lagni sun xurii nurraa dhiqa? Maaliif summii itti naqan? Laga guddaa, laga bal'aa. Waan kana ta'eef yoo dhuguma biyya biraa qabaatan namni akkana gara biyya ofii haa godaananii nurraa. Adeemanii nurraa. Yoommoo san hin ta'in biyya kiyya maaliidhaan ijaara? Tasgabbii akkamiitiin ijaara? Mala akkamiitiin ijaara? Beekumsa akkamiitiin ijaara? Yeroo hundayyuu quba kee akkas qabu odoo hin ta'in narraa hoo maaltu eeggama? Gara kiyyaan odoo anatti kennanii biyya kana ibsinaan jedhanii ana ibsuu danda'a? An tolchuu danda'a? An bulchuu danda'a?
wanti dinqisiisu sisaa yeroo tokko kan mana ofiituun bulchineetu bari lafumaa ka'ee mana ofii dhiise lubbuu ofiiyyuu kan bulchineetu nama xaaru nama ifaa jirratti dheekkamaa oolee dheekkamaa bula jechuudha. Garuu biyyi maal fakkaatti yoo jenne utubaan biyyaa maal yoo jenne dhaabota kana. Dhaabbilee gurguddoo biyya fakkaataniitiin ijaaraman. Gaafa isaan caban biyyiin cabdi. Gaafa isaan du'an biyyiin duuti. Maaliif biyya maaliin ijaaran yoo jenne biyya inni nuti ijaara nama akkamii ka iftee nama akkamii ka lubbuu qabu nama akkamii ka nagaa qabu ka tasgabbii qabu nama akkamii ka sammuun hojjetu ka sammuun cufame itti dukkana yoo ta'in ka sammuun hojjetu nama akkasiitu biyya ijaara nama akkasiitu biyya faaya godha nama akkasiitu biyya bareedduu fakkii taatu uuma jechuudha. Kana yoo jennu maali wanti nuti sirriitti daawwattoonni keenya akka sirriitti hubatan barbaannu ganamaa galgalaa hojjennu. Nama hojjetuutu hojiin hagam laaftumoo jabdu waan jedhu nama hojjetuutu beeka. Asirratti waa takka illee akkatti dabaltu egaa waa'ee ifaa kana wareegama wayiin nama gaafatti as keessatti wareegama sana kaffaluudhaaf kutannaa barbaadde immoo soo kan daawwatu lafa taa'eetiin kan laalu kan si ceebu jiraachuu mala akkasuma immoo kutannoon ati qabdu mul'ata kee wajjin faa wal qabata dhaabbatte kee mul'anni inni qabu mul'anni ati dhuunfaadhaan qabdu maal eessan ga'uudhaaf tattaafatta kan jedhu kanas of keessaa qaba. Wareegama akkanaa kana namoonni achi keessatti hojjetan cimina akkamiitiin haa tumsanii kan jedhu irratti Sisaay, sisuyyee mucaa magaalaan nana maal si fakkaata? Yeroo tokko innaan kolleejjii baradhu namicha adii nama adii ho'itu ture. Barsiisaan kenna karaa biyya Jarman kanaa dhufe. Akka malee hojjeta. Nuti kolleejjii qonnaa keessa baranne yoo san. Akka malee hojjeta. Boottii naqatee, tuuttaa ofii uffatee. Akka malee hojjeta. Isuma ifaajuu argite yeroo hundayyuu. Hin hojjetaa garas dhaqaa garan deebi'aa hin ifaajaa. Maanuma teeteen akkuma baranne sanitti. Yeroo tokko gabbaamee nuun jedhee kan nu yaase. Garee lamatti nu qoode. Iddoo lamatti nu qoode dhakaan tuulame ho'i jira. Dhakaa tuulame san garee tokkoon dhakaa kana asii baadhaati garas fidaa nuun jedhe. Garee tokkoon. Harooti immoo yeroo san dargaggeedha baadhannee fiigaa dhakaa hunda asii garas finne jechuudha. Yoo nuti dhakaa san baadhannee akkasitti itti ifaajnu san gareen tokko taa'ee ilaala. Ta'a jedheen garee tokko. Taa'ati ilaalaa jedheen. Waan si dinqisiisu seenaa si dinqisiisutti hima. Achi nuti dhakaa san baadhannee dafqidhaan duunee achi hin geenye jechuudha dhakaa san. Amma immoo maal tolchee namichi sun? Argitee warra abshaalaa kun warra sirriitti barate warra sirriitti waa beeku warra waan hojjetu beeku warra akkamitti akka biyya jijjiiruu qaban barate beeku. Achi maal tolche deebi'ee warra nuti dhakaachi geessine san taa'ammoo isin amma taa'anuun jedhee nuti hin teenne gareen hojjetin san immoo maal tolche koottaatii isin immoo dhakaa san iddootti deebisaa jedhe. Ritee waan si dinqisiisu. Nuti immoo itti gowwaan kun maal ta'e maaliif nu xaarsa maaliif nu ifaajeessa nuti achi baadhannee waan garas finnee fi waan hojjanne nu fakkaata. Hojjanne nuti dhakaa hunda guurri achi hin geenye maaf garana deebisaa jedha namichi kun jenne itti dallan. Amma gareen tokko achi dhakaa hunda isaa garas fidee gareen tokko garas deebisee taa'aa jedhe amma hunda keessa taa'aa jedhe. Garee hundayyuu maal nu gaafate seeta. Ati dhakaa meeqa achi kaaftee garas fiddee jedhe. Namni beeku hin jiru maaliif hojiin beennu kwa. Namni beeku hin jiru dafqan beennu yeroon beennu. Gatii isaa tilmaama isaa. Tilmaama isaa beennu yaaduyyuu hin dandeenyu. Kanaaf duubatti hafne argite guyyaa hunda ifaajjee sa'aa kee fixxee maal hojjechaa akka oolteeyyuu hin beektu. Kanaaf namichi sun ati dhakaa meeqa achi kaaftee garas fidde jedhee naa gaafatu nama deebisuu dhaabe. Hunda kenna keessa. Mucaan wayii harka baase. An dhakaa kanaatii jedhe. Yeroo meeqa sirraa fiixee jedheen. Mucaan sunis hin beeku. Argitee maal nuun jedhe namichi sun hin raffadhu
waggaa 30 dura gurbaa inni raafadhu agamma maal jedhe deebi'e barumsa cimtuudha eeyyen maal jedhe argite isin jedhe irra deebitanii dhakaa kana yoon baadhatin yeroo qabaattanii borullee hojjechiisuus hin dandeettanii hojjechuus hin dandeettanii maaliif hujiin hagam akka ulfaatu hagam akka salphatu hin beektan gatii isaa amma fakkeenyaaf boru manaajaroo yoo taatan hojjetaawii dhakaa kana siguura agaras fixaa yoo jettee yoo hagam akka namatti ulfaatu hin beekin hagam dhakaa tokko as chikaaftee garas fiduu yeroo meeqa akkasirraa fixu yoo hin beekin hojjechuus hin dandeettu hojjechiisuus hin dandeettu jedhee namichi sun nu barsiise. Waan guddaa. Amma hojjetoonni biyya kana waan baay'eetu nurraa eegama. Waan baay'ee biyya akkamii qabna nuti biyya dheedhii biyya bilchaatin biyya hojii baay'ee barbaaddu biyya ganaa ifaajee baay'ee barbaaddu qabna. Biyyi tun maal sii kennuu dandeetti? Argite maal sii haa kennitu? Waan sii kennitu hin qabdu biyyi tun. Akka sii kennitu jabeessuu, ijaaruu, bareechisuu, itti ifaajuu, jaalachuu, itti birmachuu sirraa barbaachisa jechuudha. Kan sirraa barbaachisa. Yoo san hin ta'ini oluma laalaat bootta jechuudha. Biyyi siif boottii atis biyyuma kee ilaalte biyyi koo na rakkiftee waan tokko hin qabdu anis hiyyeessaa waan tokko hin qabu jettee bootta malee waan argattus hin qabdu wanni biyyi tun qabaattee sii kennitus hin jiru. Akkuma gaafii duratti ati kaafte hojjetoonni tajaajila ibsaa kunniin biyyattii keessatti hojjetan kunniin tokkoffaa wanni isaanirraa eeggamu ifa qofaa miti ka ibsan. Ifa qofaa miti. Isa biyya dukkana keessaa baasuuf ifaajaa jiru. Amma dhibbantaa keessaa harka 54 irra jirra ganaa nuti. Dukkana keessa jirra maatiin kenna dukkana nuti amma ifa kana keessaa jiraannu malee maatiin kenna dukkana keessa jira. Hawwaleen kenna dukkana keessa jiru. Isaan kaannaa hojjetan ani dukkana ari'aa jira haadhoo kiyyarraa abboo kiyyarraa mindaa qofa laaltee odoon ta'in nama salphaa miti ati. Lammii kee laalta biyya kee laalta kan tajaajiltu akka biyyaatti waan ta'eef. Yoo mana yaalaa tokko dhaqxe ani lammii koo fayyisaa maqaan isaaniitu fayyisaadha. Ani lammiin koo naa dhukkubsatan akka harkaan raawwanne akka harkaan duune anatu isa nama laaluu qabda. Yoo nama laalte kun hundiyyuu si eda'ama. Warri hojjetaa ibsaa kunniin immoo akkuma hojjetaa kaanii maaliif biyyi tokkoffaa ammayyooftee barattee beektee guddattee badhaatee na jennu tokkoffaan ibsaadha. Kan mul'isu isa ka. Tokkoffaa. Waa feete iyyuu hojjedhu bar. Dukkana keessa jiraannan wanta ittiin mul'istu hin qabdu. Hin qabdu. Ifa argattee taanan garuu maal akka fakkaatu mul'atta jechuudha. Maal Afrikaa bari xiyyaaraan innaa dhuftu fakkeenyaaf Awurooppaa irra dabarte yoo Awurooppaa akkana gallaaltu aduu fakkaatti aduu. Teenya dukkana yoo garan Afrikaa seenuu kee beetta yoo maal dukkana keessa lixxa jechuudha dukkana keessa seenta. Akkuma duratti ati kaafte bu'uura misooma hundaati. Yoo sii ife mana yaalaatti hojjetama. Yoo sii ife waa barreessita. Yoo sii ife waa barsiifta. Keessumattuu amma odeeffannoo adda addaa yoo argachuuf ibsaa barbaadda. Hojii adda addaa waan hundi hojjechuuf ibsaa barbaadda. Kanaaf kun maalidha? Bu'uura misooma biyyaati jechuudha ibsaa. Dhugaadha kun jiruu keenyanis walitti fiduu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko carraaqqin inni qabu jireenya isaa keessatti ilaalcha isaa ibsuudhaaf bilchina isaa mul'isuudhaaf lubbuun tiyya jireenyi tiyya naaf ifte yookiin naaf haa iftu yoo jedhu bar tattaaffii wayiitiin achirra gahuu kan danda'u miti. Ifaan kunis akkasuma waa tattaafanii waa wareegamaniiti kan nuuf ibsan kan akka nutti mul'atu godhan. Asuma keessatti garuu
Wareegama isaanii kana kan taa'etu ceephoo dhiyeessuufitu jira. Kan taa'etu abaarutu jira. Kan taa'ee eebbisuus hin jira. Ilaalchi akkanaa kun kara namummaattis fenneetoo namni of ibsuudhaaf tattaaffii yoo godhu teenyetoo kan ceephinoo ta'e. Namni akkanatti tattaafatee hojiidhaaf bu'ee ba'ee akkasitti mul'atu kunis isas akkasuma kan ceebnu taane ilaalcha akkanaa kana jijjiiruudhaaf ifa lubbuu teenya tana argachuudhaaf akkamitti ilaalcha kana haa sirreeffatu. Karaa lamaaniin iyyuu hojjechuu qabna. Karaan tokkoffaan waan hojjechaa jirtu beekuu qabda. Maalirra akka jirtu. Fakkeenyaaf uumamarraa maan baran kanniisa fudhadhu. Kanneesni amma maal hojjetti? Dammaami. Dammaa fi meeshaa qabdii kan itti kuufattu. Qabdu. Argitee mukni tokko amma firii adda addaa sii kenna. Kuduraa fi fuduraa adda addaa akkasiimi firii adda addaa sii kenna. Kuufataa? Noon kuufatu. Dhabee beekaa? Hin beeku. Ooma garaa tokko odoo qabdu maaliif gootaraa dhibbaa hawwitaati? Maqaa keettu sii caalaa bara. Tajaajila keettu sii caala. Yaada bareedu dabree itti deebina. Mee bilbila irraa. Hello. Abeet. Eenyu haa jennu? Fayyisaa Nagaashuu godina Arsii aanaa Balee Gasgaar. Hayyee obbo Fayyisaa maal ajajamnu mee akkam jirtu Balee akkam? Baleen baay'ee bareeda. Mee nuuf ibsi Balee maal fakkaatti mee? Baleen baay'ee bareedduudha. Qabeenya maal qabdii maaliin beekamti mee Balee? Baale. Balee wanni isheen qabdu sirriitti galii adda addaatiin baay'ee waa'ee dhaaba horii kana qarata adda addaa galiiwwan adda addaa baay'inaan qabdi. Uumamni ishii hoo maal fakkaata? Uumamni ishiitillee baay'ee gaariidha. Kallattii garaagaraatiin seensa konkolaataa fi waan baay'ee qabdi. Hormaata looniitiinis waa'ee karaa oomisha adda addaatiin illee baay'ee kan qabdu. Hayyee guddaa nuuf galatoome egaa waan nu bilbilteefis galateeffannaa. Mee yaada gaafii qabdu nu dhiyeessiyam? Gaafiin ani qabu dhugaa rabbiitti osoo sa'aatiin isaatillee itti nuuf dabalamee to'ii osoo kan jedhu ta'e baay'ee nama gammachiisa. Jireenya bultii ofiitus nama ijaarrachiisa. Sagantaan ifa qalbii kuni ani torbaniin haga sagantaan kun ga'utti baay'ee tokko muddamaa jira. Maatii kiyya wajjinan taa'ee jira. Laalaa jira. Qalbiin keessan isin haa iftu. Obbo Bireen si eebbisaa jira dhageessa miti. Qalbiin teessa isiniif haa ibsu isin jechaa jira. Amiin. Isinillee naa galatoomaa dhugaa rabbiitti waaqa nutti fakkaatan gisee akkatti nu mariitu kana. Hayyee nuuf jiraadhu egaa. Waan sa'aa ishee egaa irratti mari'anna ka. Eeshi bakka nuuf ta'a. Hayyee galatoomaa. Maatii wajjin nu caqasaa jiru. Anaa miti maatii kiyyatti sin hawwe. Akkasii miti? Guddaa nu galatooma egaa maatii keessaniinis kunuu nagaa nu gaafadhaa ka. Eeshi galatooma fayyaa nuuf ta'a. Hayyee fayyaa nuuf ta'e. Baaleerraa. Balee. Baleedha. Balee jedhee siin mormaa bara. Baleen garam gurbaa. Baleen. Maarsii kana ka. Dhugaa balee. Balee bara. Hayyee. Haa ta'u. Kanaaf. Ishi. Karaa lamaaniin argite karaa lamaaniin ilmi namaa sisaay mucaa magaalaan nana ilmi namaa dhugaa dubbachuu fi addunyaa kanarratti waan tokko qabatteen dhufnee waan tokko qabatteen deemtu maqaa kee kabajuu qabda. Maqaa keetu sii caala. Maqaa akkamitti kabajja? Lammii keetiif hojjattee lammii kee gammachiiftee lammii kee rakkoo keessaa baaftee maqaa guddaa. Ka gaafa ati duutes hin duune maqaa dubartii hafu akkasitti yoo hojjatte tokkoffaa isaan yeroo hundayyuu akkasitti dhama'ansan yoo akkasitti ifaajansan sammuu isaanii keessa akka boba'aa tokkootitti ka isaan jajjabeessu maal ta'uu qaba. Ani nama laayyee miti bara. An nama argite nama ifnana baadhatee deemu nama ibsu ani ibsa. Uummata kiyya lammii kiyya dukkana keessaa baasa. Akkasitti yaaduu qaban warri hojjetaa kunniin haga fedhanaa wareegamanii akka bittaa raayyaa ittisa biyyaa sanis haa ta'anii lammiin biyya kanaa iddooma jiran hundaan ifaajuu qaban. Hundi keenya raayyaa biyyaa ta'uu qabna. Hundi keenya raayyaan biyyaa
daandii eeganimi daandii biyyaa eeguumi nuti immoo iddoo jirru hundatti akkasitti hidhanne argitee jabaanne kaane ummata kennaaf waa buusuu qabna inni namummaadha isa dhiiftee homa qarshii qofa homa jireenyaa qofa homa konkolaataa bituu qofa homa mana ijaarrachuu qofa yoo yaadde ati namaa miti gootaraadha mana ijaaruun rakkoon qabu konkolaataa dhibbas bitachuun rakkoon qabu garuu namummaa gad gaaf taate waan tokko siin bu'u jechuudha karaa hojjetoota hunda biyya kanaatiin maaltu nurraa eeggama jechuudha akka raayyaa biyyaa sanatti hidhannee kaanee jabaannee of cimsinee gahee ofii amma sirriitti beekuudha bara waa'ee raayyaa amma hin haasofnu kan karaa sammuu keenyaa dhufu daangaa biyya takka eegsisu nutis bakka hojjennu sanitti bar daangaa qabna waajjira keenya bakka buunetiin innaa hojjennu waajjirru sun siif daangaadha daangaa sana keessatti maal gochuu dandeessa humni ati achi keessatti baasu ga'umsi ati achi keessatti mul'isu isa sana kan si mul'isu jechuudha kan si ibsu karaa tokkoon sirriidha karaa tokkoon san warri hojjetu sirriitti hojjechuu qabu warri hojjetu immoo nama arrabsuu hin danda'u maaliif akkuma nama adii duratti san hojiin maal akka taateen beeka amma ka arrabaan lafaan buqqisee irraan hojjanne warra taa'ee ilaalu kana ceephuuf warra yeroo argate kana warri amma ka hojjetu amlee cabsee rakkoo keessa oolchaa jiru warra taa'e warri hojjetu argitee nama adii san maal sa'aa meeqatti akka hojjennu akka beeknuuf san hojjechiiseen namni hojjanne ati odoo of rarraaftellee siin mararfatu namni hojjanne hin galuuf hagam ifaajjee dhakaadhuma baachuu fakkaate akkanumatti olaaltu dhakaa baattee achi geessuu qofa fakkaate akka nuuf fakkaate san isa itti fakkaata warri namni hundi hojiitti yoo ka'e haguma danda'uun daa'imnis akka daa'immaatittis hawwaleelleen akka hawwaleetitti dargaggoolleen akka dargaggootitti shamarraan akka shamarraatitti hundi akkuma jiru yoo birmate yoo waa hojjete sii gala yoo san nama mararfachuu eegalta ifaajeen amma sa'a meeqa mucaa magaalannaan sa'a meeqam argite halkanimi sa'a 3 darbe namni baay'een mana ofii gale maal hojjanna amma sitti nuti itti deebiname argite keessummeessine itti deebina hello eenyu ajennume bareeda damboo jedha bareeda isarraa nu bilbiltu godina gujii lixaanaan balaa mannaarra hayyee bareeda mee yaada akkuma kee bareeda maqaan kee hin bareedayyuu bareeda haa ta'u mee waa'ee naannoo keetii maal nutti himtaree maalidhaan beekamte achumaanuu wal baraa wal barsiisaa akka deemnu mee xiqqoo nutti himi ka gandi keessamtuun maal fakkaatti tole gandi keenya ganda bulchiinsa magaalaa Roqorsaa jedhama hayyee baay'ee dansa akkaataa isaa hojii tattaafachuu jira yooma kana hojii eegaluu jalqabeera gara karooraatti galee haguma santa immoo waan baay'ee nu hojjechaa jira haa ta'uuti duraanii dhimmi ibsaa guddoo nu rakkisaa ture amma immoo torbeen kana keessa guddoo nu mijateera gorsi isin gara miidiyaatiin nu dabarsaa jirtanu akka malee nu galee namni yoo hojii hojjete malee akka yoo ifaaje malee mirkomne ta'uusaa isinirraa yaada barataa jiru. Hayyee waan dansaa mee maalaa gaafa ta'u nuree yaada moo gaaffii maal qabda har'a? Har'a ammoo isin galateeffachuu barbaadeeti. Hayyee nuuf jiraadhu nus guddaa isin galateeffanna waan nu cinaa jirtaniif waan nu hordofaa jirtaniif galatoomaa jenna. Akkanatti akka nu hordoftaniif yaada kana kaffinneetiin dhufnu nus. Eshi galatooma. Hayyee fayyaa nuuf ta'e nu jiraadhu. Ayyee isinis eebbifama. Ibsaan galiif bareeda. Waa'ee akka tasaa ta'e waa'ee ifa ibsuuti kanaa isaatiin jirru isaaniif immoo ifa arganne dheera waan dansa kaaku. Tajaajilli elektiriika Itoophiyaa ifa ibsaa jira. Kanarratti akka daawwattoonni keenya sirrii nu caqasan tajaajilli elektiriika Itoophiyaa guyyaa tokko keessatti ibsaa galchaa jira. Guyyaa tokko qotaarii guyyaa tokko keessatti waan si dinqisiisu
guyyaa tokkotti innaa galuuf namni tokko in shakkamiti hojjetaa dhuguma hojjetaa jedha in hojjetaa dhuguma jedhan maaliif yoo jette hin baranne argite deddeebitee agartee kadhattee deddeebitee akkas ture amma immoo fuggisoo isaa ta'aa jira isaantu amma dhufee hin barbaadu kadhachaa jiru akka galfadhaa jedha kadhachaa jiru amma kabiraa waan si dinqisiisu nama tokko fakkeenyaaf nuti amma elektirika tajaajila elektirikaa irratti hojjannaa yeroo tokko bilbilanii si gaafatu ibsaa barakka malee barbaannaa jedhanii akka waan ati waa qarqaartu si gaafatu garuu bari teeknishaanonni hojjetan mana isaanii bira dhaabbatanii kadhachaa jiru sammuun kenna jijjiiramuu qaba jechuudha maaliif hin baranne yeroo gabaabaa keessatti tajaajila argachuu hin baranne hirrifata namni dhugaatti hin fakkaatu sirriitti hin fakkaatu dhuguma amma akka beektaa duulaatitti tajaajila elektirika Itoophiyaa itti duulee jira amma iddoo ibsaan silaa dhaqqabu mal hundattuu yeroo gabaabaa keessatti yoo akkam dheerate guyyaa 11 yookaan 10 keessatti yoommoo wanni hundi sirrii ta'e guyyaa tokko keessatti ibsaan akka galu hojjechaa jiru garuu tajaajilli kun maaliif ifa ibsuu jennee amma dubbanna jechuudha waan argineef waan caqafneef waan dhan ilaalleef ibsaan kun yoo mana keenya dhufu cal'ifnee ibsinee teennee ilaaluu hin qabnu jechuudha maaliidha qusachuu qabna qusachuu yoo aduun alaa sirriitti guutuu taate dhaabsuu qabda yoommoo wanni ati itti waan bilcheeffattuun fakkeenyaaf jabanaaf kabuun itti daffifatta yoo ta'e midijaa ganaa irra kaa'urra iddoo diqqoma si geettu san maaliif kun hin bada jechuudha. Anniisa qusatta humna qusachuudha anniisa san sirriitti qusachuudha. Kanaaf karaa tajaajilummaa karaa tajaajilaa innaa tajaajilamtu ati eenyu jedhamtee tajaajilamaa jirta akka beektaa customer is king jedhamaami yookaan immoo maamilli nugusuma jedhamaami kanaaf akkas jedhamaami kanaaf maal ta'u akka mootii saniititti ati maal gochuu qabda jechuudha akka mootii saniititti waa beekuu qabda mootii jedhamtee garuu daaraa wayii ta'uun sirraan eegamu jechuudha eega mootii taate eega ibsaan kasii galu mootiidha jedhamee mana kee gale mana sii dhufe kabajaan kabajaan kennanii isaaf mala wanti kun jedhanii sii fidan akkasumatti akkuma ammoo isaan si ilaalan san si eegan sani akkas taatee argamuun barbaachisaadha itti fayyadamuun sirraa hoo jiraattus jireenya kee keessatti isumatu eegamaa bara wanta ibsattee jiraattu jiruu keetiif wanta sii malu tokko agartee ifa kana bara dukkana irratti kan ibsatu jira ifaan kan ibsuu fi ifa dukkanaan kan ibsutu jira yaada kana lamaan minaaf ifa ifaan ibsuu fi ifa dukkana irratti ibsuu ifaan ibsuuni ifni dhufteemi ifa san ibsita jechuudha biran teetu cal'iftee yoo faayidaa akka bu'aa akka buusu faallaan gootu ifaan ibsuu jechuun ifaan ibsuu ifa dhufe sadiin waa hujuu ifaan ibsuu ifni mana si dhufe maal goota cal'iftee ollaaluuf moo yoo bariite ollaaluu dandeettaa bar ifaan sin barbaachisu ifa saniin waa ibsi mucaa magaalannaan ifa saniin ifa mana si seene saniin waa faayessi waa bareechisi waa tolchi waa hojjedhu ittiin dubbisi ittiin waa barreessi immoo qusadhu ittiin guddadhu jiruu kee ittiin jijjiiri fayyaa ittiin argadhu akka immoo ifni mana si seene sun ibidda ta'ee akka mucuqsin godhe lafarraa seeraan of eegi ittiin fayyadame ifaan ibsuu jechuun ifa mana si seene saniin jiruu kee fooyyessu jechuudha ifaan dukkaneessuun immoo dukkanni mana si dhufe dukkana saniin teette guyyaa guutuu hujii malee ifaa qooda argatteef aniisa san qooda argatteef guyyaa guutuu teettee oomishuu dhiiftee hojii hojjechuu dhiiftee ijoollenis qoyachuu dhiiftee yoo teettee mana oolte jechuudha ifnanni sun ifaan dukkaneessite jechuudha ifa saniin
odoo ifni sun si seenu iyyuu baate maaliif seete mucaa magaala ifni suni teekinooloojiidha ammayyummaadha namni gamnaa namni abshaala ta'e teekinooloojiidhaan itti fayyadamee ittiin jijjiirama. Itti deebiname. Ayyee. Ayyee. Hello eenyu jennume? Muktaar Muhammad Shaakaan jedhama. Muktaar. Baga nuuf bilbiltee obbo Muktaar eessarraayi? Baalee Gololchaa magaalaa Jaarraati. Baalee Gololchaa magaalaa Jaarraa. Mee Gololchaan tuni maal fakkaatti mee? Gololchi. Akka dhufnee si ilaallu gaaf tokko. Gaaf tokko dhuftanii si ilaaluu dandeessu. Gololchi keessallee nama magaalaa Gololcha aanaan kiyya Gololchaa gandi nan jiru ganda qotee bulaa Doobbii Biiqaan jedhama. Bakka yeroo hedduu biyya kanatti haalli hawaasni qotee bulaan gartanii jireenyaaf ta'u baay'ee waan nama gammachiisu. Biyya sana ijaaruu keessatti qooda guddaa qaba. Haa ta'u malee wantoota bu'uura misoomaa biyya kanaa ta'an keessaa bishaan gaariin hin jiru, ifaan hin jiru. Rakkoota akkanaa qabnaa haala baruu barsiisuu irratti illee baay'ee amma fakkeenyaaf wanni uummata dura teessanii uummata kana tajaajilaa jirtaniif waan barattaniif nama barsiisuun. Dhugaa. Haala machi manguddoon kaasan hayyuu bilchaata akkana odoo qabnu akka nama jan qabne akka nama hin qabne tukkamaa jira waan taate maaloo nu quba qabaadhaa biyya keessallee gadi ba'aa jechuun barbaade. Hayyee baay'ee si galateeffannaa. Sagantaan keenya egaa mata dureen teenyarraa ifaan ibsuu kan jettu irratti haasa'aatiin turre gaafii kanaan wal qabate addaa qabdaa? Anamma kanarratti wanni fakkeenya amma rakkuma amma biyya ijaaruu keessatti biyya sana amma kun ala taa'ee dhiigaa kun gartee biyya keessa taa'ee yaaddi gomsaa yaada dadhabinaa haasawa ka hojjate amma yaada sana itti gaafatan namni hojjate yaa dadhabina iruun haasawuyyuu yoo dugongoree nama hojjate dugongore namni hojjanna immoo gola keessa taa'ee yaada dadhabinaa nama hojjatu gufachiisuu irratti kaayoo guddaa qaba. Kanaafiyyuu hojjechuudhaaf yoo tattaafatan fakkeenyaaf amma ganda Doobbii kana keessatti jechuudha bishaan dhugaatii jeneetarri wanni adda addaa bahee jedhanii garuu osoo hin dhugin hawaasa kun ji'a lamaa ol jikki osoo akkasi jiru. Maalis ta'a kunii odoo beekaa akkanaa qabnu osoo biyyi gartee tartiiba mootummaa gubbaarraa haala gaariidhaan diriiraa jirtu osoo namni ifatti aboo jechaa jiru ka jiru maaliif dhabna waan jedhanii kan kaase. Hayyee Muktaar guddaa si galateeffannaa gaafii kee fudhanneetiin jirra yaada akkana nu kaasu keetiif galatoomi nu wajjin turuu nu hordofii nu dhaggeeffadhu nu daawwadhu siin jenna guddaa nu galateef waan nu bilbilteef. Hayyee ulfaadhaa fi sammaa kan isin hordofa. Hayyee hayyee. Waan nama dinqisiisu Muktaar. Muktaar bilbila biraas achuma na kaasnu. Hayyee Muktaar. Sirriitti hin dhagamu. Hello. Abe. Eenyu haa jennu? Anaa dhufu jenne eenyu haa jennu mee? Mudhataa kun beekotiin jijjiirri taanaan bal'aa uummannaarra. Maqaan kee sirriitti hin dhagahamu. Bilbila keetu xiqqoo. Bilbila keetiitu xiqqoo hin dhagahamu sirriitti. Okay. Gara biraa dabarru. Taafuuf numee kan Muktaar. Muktaar akka malee onnee koo tuqe dhugaa dubbachuuf waan inni jedhe caqafteemi waa lama waan guddaa lama kaas tokkoffaa odoo isin qabnu akka nama ija hin qabne rakkannee tokkoffaa isa kaase dhugaa dubbachuuf warri keenya odoo beekaa meeqa ujoollee meeqa kabaratan meeqa odoo qabu dhuguma akka Muktaar kaasan akka nama ija hin qabne waan jirus gaafii kana gaaf tokko kanumatti waliin haasofnee ture namni barate maaliif dhokata kan jedhu kaasee sirrii ammallee dhugaa dubbachuuf uummata keenya karaa dandeenyu hundaan tajaajiluu qarqaaruun nurraa eegama. Hin deebine. Hayyee bilbila biraa qabna. Hello. Hello eenyu haa jennu? Mudhataa Qumbiiti. Mul'ataa Qumbii. Mee gaafii yaada? Abeet. Yaada gaafii maal? Tokkoffaa hagam akka uummanni keenya nurraa waa eegu kaase sirriitti. Itti aansee immoo namni tokko akkuma nu kaafne san
ka waa hojjechuun beenne ka maqaa hojiiyyuun galiniif warra waa ifaaju warra waa xaaru ufachiisa akka abdii kutatan godha. Abdii kutan amma fakkeenyumaaf hojii akkanaa kanneen beektaa warri ummata ofii jaalatu warri ummata ofii barsiisuu fedhii qabu itti birmatanii akka babal'atu akkuma daawwattoonni keenya kaasaa jiruumi nu qofaa miti beektota baay'eetu jira hayyuu baay'eetu jira akka babal'atee sagantaan akkanaa sirriitti ummanni keenya sirriitti waa baratu waa argatu hojjechuuf wal qarqaaru harka wal qabannee sagantaa akkanaa deeggaruun hundarraa ka eegamu jechuudha tokkoffaan. Inni kabiraa bishaanis hin jiru ibsaanis nu biran jiru rakkoo cimaatu jira jedheemi waan hin jirre jiraachisuudha ka argite yoo ifaan yoo yeroo darbee I think kaasnee irra na fakkaata sa'aatiin teenyas dhumaa waan jirtu rakkoo miti biyya keenya keessatti kan nu rakkise rakkoo adda baafachuu miti nutu rakkise jennee turreena fala barbaaduudha kan nu rakkise soo fala sanirratti hojjechuudhaaf ifa akkamiitiin of ibsinee haa mul'annu kan jettu tanarratti xiqqoo yaada dabaliiti achumaan haa goolabnu. Eekaa maaliif amma obbo Muktaar haa kaasu malee rakkoo baay'ee qabna. Nyaataan of hin dandeenye. Bishaan hin qabnu, ibsaan hin qabnu, ganaa baay'ee hojii baay'eetu irraa eegama. Manni keenyayyuu mana namni keessa jiraatu miti. Manni barnootaa keenya ijoolleen biyyee fakkaattee keessa jiraatti. Hin tolle gana waan baay'eetu duubatti nu harkisaa jira. Garuu nuti immoo warra hojjetu jabeessaa, gargaaraa, deeggaraa, sagantaa diqqoo akka diqqoo akkanatti diqqooma akka qaanqee mul'attu tanniin sagantaa akkana deeggaruu akka dhaamtiin banne ishuma kunuunsuu jabeessuu deeggarsuu akka isin of olirraan cinne tolchuu immoo nuti immoo haga waan hin ta'in san taasisuu waan hin danda'amne san akka dandeenyu tolchuu waan rakkanne san hiikuu kan akkamitti dandeenya yoo jenne harka ol qabannee hojjechuudha. Warra hojjetu badhaasuudha. Warra immoo gufuu ta'an ofirraa tissuudha. Inni immoo ifaan ibsuu naa jennu kaa ifa ho'ii yoo argan amma tuniyyuu ifti qalbiyyuu bar ifa. Ifa tanaan isa tana fudhu ijoollee keetirratti ibsi. Ganna keetirratti ibsi. Jiruu keetirratti ibsi. Haadha manaa abbaa manaa keetirratti ibsi. Ifaan ibsuun tana. Jiruu keetirratti ibsi ifaan ibsuun ifnana sammuu argatte ifnana tajaajila elektirikaa ka argatte ifnana kan hunda ibsaa kana hunda ittiin ibsi achi dukkan ittiin balleessi dukkan ofirraa ittiin ofirraa dhoorga ofirraa ittisi tokkoffaan isa ifaan dukkaneessuun immoo maal jechuudha cal'isaniitu waan akkanaa beekumsa akkanaa kana irra taa'uudha. Gara mana keetii jijjiiruu, gara warra keetii jijjiiruu, gara hojii jijjiiruu, gara gandaa jijjiirree ganda fakkii ta'u, abbaaf haadha fakkii ta'an, ijoollee fakkii ta'an, bulchaa gandaa fakkii ta'u horachuun ifaan ibsuudha. Kun maal jechuudha? Ifaan dukkaneessuudha jechuudha. Dhugaadha. Yaada guddoodha biree sa'aatii tana keessatti goolabuu hin dandeenyu. Garuu ka'umsa akka taatuuf uummanni keenya warri sagantaa kana daawwachaatiin jiran akka irratti mari'atan xiqqoo karaa itti agarsiisnee jirra jennee yaadna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa ifa qalbii kana fakkaata tureeyyuu waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo hundaa sanbata xiqqaa galgala sa'a 3 hanga 4 akkasumas wixata ganama sa'a 2 hanga 3 nu argattu. Waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Horaa bulaa ifaan turaa isiniin jenna. Nagaan nu ta'a.